Gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo duulaa cichoomnaa kaayyoon tarkaanfii gurguddaa waraanaa faashistii PP irratti fudhachuu eegalee bobba'eera. Yeroo ammaa kanas gootichi waraana bilisummaa Oromoo morda biyya bulchaa jiru kana yaaddoomaa keessa galchee jira. Meeshaalee gurguddaa irraa hiikkataas jira. Gabaas tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo itti fufiinsaa duulaa cichoomna kaayyoo guyyaa har'aafnee nu faana tura. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti waraana faashistii PP konkolaataan deemtutti haxxeedhuun daaressee jira. Woboon zoonii lixaa Gurraandhalaa 12/2015 waraanaaf bilxiginnaa 3F tokkoon magaalaa aanichaa Samata Duree irraa gara bulchiinsa magaalaa Angar deemaa turte aanichuma ganda Odaa jedhamu keessatti haxxee dheera saasan waadee baarudaan macheessee humna diinaa konkolaaticha irra turte guutummaan guutuutti barbadeessee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola kanaanis ajajoonni waraanaa ajjeefamuun barameera. Kana malees konkolaatichi battaluma rukutamitti kufuun hojiin ala taatee jiraachuun isaa eerameera. Woboon godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Diddaa keessatti diina du'aa fi madoon adabee jira. Gurraandhala 12 gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa duulaa cichoomna kaayyoo itti fufsiisuun guyyaa kaleessaa Gurraandhala 12 Arsii Bahaa aanaa Roobee Diddaa ganda Saadiqqaa tokkicha iddoo addaa Jiloo jedhamutti waraana faashistii PP maqaa sakattaa Woboo jedhuun bobbaate tarkaanfii bilaalessaa irratti fudhachuun loltoota bilxiginnaa nama 20 battalatti yoo boqochiisu 23 madeessee of booda deebisee jira. Itti fufuun Woboon Baha Shaggar aanaa Dugdaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Baha Shaggar aanaa Dugdaa ganda gamoo Shuubii Mooraa gamoo jedhamu guyyaa dheengaddaa Gurraandhala 10 halkan keessaa sa'a 3 hanga 4tti tarkaanfii ilaalessaa waraanaa biyya irratti fudhatee loltoota 22 yoo boqochiisu 26 immoo madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Madoon isaanii yeroo ammaa kan hospitaala Maqeetti yaalamaa kan jiru yoo ta'u hospitaalichi sababa kanaaf tajaajila uummataa dhorkatee jiraachuunis barameera. Itti fufuun Woboon godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa keessatti diina haleeluu itti fufee. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa duula cichoomna kaayyoo itti fufsiisuun guyyaa dheengaddaa aanaa Sirkaa ganda Biduu Baalaa iddoo addaa Ardaa Dheeraa jedhamu keessatti maqaa sakattaa Woboon jedhuun bobbaatee uummata nagaa hiraarsaa kan turte waraana bilxiginnaa irraa loltoota 5 battalatti yoo boqochiisu torba madeessuun qophiilee waraanaa garaagaraa irraa hiikatee jira. Woboon godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraanaa biyya irratti fudhachuu itti fufee. Irreef gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa guyyaa dheengaddaa Gurraandhala 11 aanaa Sirkaa ganda Soolee Nageellee keessatti waraana faashistii PP torba battalatti yoo boqochiisu 9 madeessuun humnoota weerartuu PP of duuba deebisee jira. Loltoonni faashistii PP kunneenis haleellaa irratti raawwatame dhiyeessuun of duuba deebi'anii aanaa Xichoo irraa humna dabalataa waammachuun bosona Gaalamaa jedhamu ibiddaan shidanii gubaa jiraachuunis ifoomeera. Kibba lixa Shaggar aanaa Qaarsaa Maallimaa keessatti loltoonni Abiyyi Ahmad sabaan wal qooduun walitti dhukaasanii wal ajjeesuun barameera. Gareen faashistii PP Abiyyi Ahmadiin hoogganamu gadaa aangoo isaa dheereffachuuf piroojeektii lakkoofsa waraanaa guddifachuu irratti hojjechaa jiruun ilmaan Oromoo fi saboota biroo dirqiin qe'ee isaaniirraa qabuun leenjii ida'amuu dideef warra badhaadhinaati jechuun ajjeesuu fi akkasuma dararuu itti fufeera. Mooraan waraana bilxiginnaa gabbachuun hafee keessaa ganuu fi walitti dhukaasuun taphachaa jira. Haala kanaan waraanni abjuu haadha isaa dhugoomsuuf bobbaafaman sabaan wal qoodanii walitti dhukaasuun godina kibba lixa Shaggar aanaa Qaarsaa Maallimaa mooraa Waatoo jedhamutti Gurraandhala 9 waraanni PP gandaan wal qooduun dhukaasa walitti bananii loltoonni 5 yoo wal ajjeesan 4 immoo wal madeessanii jiru. Dhukaasni kun walitti bu'iinsa loltoota sabaan Oromoo fi Amaaraa gidduutti uumeen yoo ta'u mooricha keessatti ilaalcha fiituu fi shakkii ilmaan Oromoo irratti loltoota Amaaraa fi hooggantoota waraanaan gaggeeffamaa jiraachuu odeessi keessoo isaanii arganne ni addeessa. Yeroo ammaa kana loltoonni bilxiginnaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad irraa gammachuu fi hawwannaa dhabuun kumootaan harka kennaa fi qawwee ka'anii badaa jiraachuunis ni beekama. Godina lixa Wallaggaa aanaa Boojii Birmadiitti ergamtoonni bututtuu Impaayera Itoophiyaa suphuuf ifaajan jiraattota dirqiin gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufaniiru. Koloneel Abiyyi Ahmad teessuma siyaasaa jalaa bututee deebisee suphachuuf jecha
Yeroo ammaa kana goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ergamtoota isaa bobbaasee bifa adda ta'een ilmaan hiyyeessaa gara addaa waraanatti gugursiisee ficcisiisuu hojii isaa godhatee jira. Aanaa Boojjii Birmajii bulchiinsa magaalaa Biilaa ganda duwwaa lamaa keessaa guraandhala 5/2025 namoota maqaan isaanii Daawit Indaaluu, Gammachuu Roobaa fi kanneen biroo hedduu ta'an ergamtoonni sirnichaa maqaa leenjii bilisummaa jedhuun humnaan ukkaamsanii gara mooraa leenjii geessanii jiraachuun maddeen har'aata biyyoolessaa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees aanicha keessatti saamichi seeraan alaa maqaa kaffaltii gosa garaagaraan da'oo godhachuun lammiilee harka qaleeyyii irratti raawwatamus daran hammaatee jiraachuu maddeen itti dabaluun har'aata biyyoolessaa Oromiyaa feeraniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Ajajuu keessatti uummata jumlaan maayidhaatti guuraa jiraachuunis dhaga'ameera. Murna abbaa irree utubuuf jecha halkanii fi guyyaa hawaasa adamsanii jireenya gadadoo fi dhiphinaa akka jiraatu taasisaa kan jiran loltoonni Koloneel Abiyyi Ahmad godina Arsii Bahaa aanaa Ajajuu gandaa Liguu jedhamu irraa guraandhala 9 barii barraaqaan qe'ee hawaasaatti bobba'an jumlaan jiraatota qaban hidhuun ibsameera. Namoonni qabamuun hidhaman kunneen dargaggoota fi abbootii warraa yoo ta'an isaan keessaa Arabaa Maamishuu, Jibriil Mohammadii fi Kaamil Suudii kanneen jedhaman irratti reebichi jabaan raawwatamuun ibsameera. Kana malees aanaa Ajajuu gandaa Gurree bakka addaa Anjoo fi Maaramii jedhamutti loltoonni faashistii fi guraandhala 8 bosona gandoota kanneen itti ibidda shiduun barbadeessuu fi dargaggoota naannoo sanaas reebicha irratti raawwachuun cinaatti dargaggoo maqaan isaa Saadiqoo Aminoo jedhamu ibiddatti darbuun miidhaa ulfaataan irraan ga'uunis beekameera.